Kan jiru barbaadanii Eh. waan jechuun amma shooddee waadaa wayii naa seenu waan kana jechuun waan kana baruu erga barbaadanii waan tokko waadaa naa seenu qaba shooddeen. Hayyee mee maal siisee nu qaba? Shooddee waan isin jedhe waadaan seentan. Shooddeen seentaa? Jechuun waan isatti ulfaatu ta'uu danda'a. Maa inni beebannaa waan keessa walirraa beektan illee ta'e akkasuma walirraa faama. Okay. Waan mara miidiyaa kanarratti naasa'anii waan nurratti haasoftu yoo ta'e itti hime waadaa si haaseenu. Waan nurratti naasofne yoo taatellee akkasumatti ilaali. Ramsaa si galchuu wallaalte bar mucattiin moodeetara namni tokko hin qabu habiib. Ayyee qoy si gaafadha. Shooddi si gaafadha ani qoy. Dura maallaqa sirraa hin fuune fuute moo hin fuune akkuma dhuftee hawaasatti himte kana maallaqa sirraa fuudhe moo hin fuune bicha dubbadhu dura. Tawaadaa rakkoo hin qabdu. Waan jaaladhuuf jecha akkas jedhee malee. Okay, jaalala malee maallaqa homaa sirraa hin fuune jechuudha. Yaa. Alhamdulillah. Wanni barbaadamu kanuma bakka. Tokkoffaa wanni nu barbaannu kana. Lammaffaa irratti waa'ee jaalala jaraallee lafatti hin gannu. Shooddee maal taate maal irra wal loltan dabareen keeti. Galatoom. Ani shee maam fedha beekta. Ani mee takka asirratti maammina agartanii kolfee taphadhu minneqqachuu kiyya malee dubartii daabboo waraabanii fidan san abbata kanarratti hin argan. Maallaqa nama nyaatee takka habbata kanarratti hin agartan. Hawaasni irra argallee hin jiru. Hin qabu ofii kiyyaallee waan akkana kana dalagee hin jiru. Gurra kiyya eegga. Dubartii salphisuu walumaa galatti an viidiyoo gubbaarratti wajjin haasa'u malee waan akkana kana hin jaaladhu. Namaan na duuba jira sii galee kolfee taphachuu kiyya viidiyoo banadhee namni na dhorku hin jiru. Garuu ammoo akkanatti kolfee maallaqa waan namatti xiqqeessu kana waan dalagu waan akkanaa kana hin jaaladhu. Viidiyoo namni jala fiigu kana wajjin fiiguu hin beeku. Maallaqa nama nyaatan kana hin beeku. Ijaaza nama buusanii namatti ulfeessanii nama gatan kana hin beeku waan akkana kana hin qabu. Ani kun namni kuma tokkoo fi bashanii jirtan kun dhageettan. Maallaqa nama waan qabee habbaa takka jechuun namni na himachuu barbaadillee namni narraa argatu abbaan tokkollee hin jiru. Waan ka jaalalaa ammoo rakkoo hin qabu. Yeroo kam wal barre mi'attii kana gaafa isii bare ani viidiyoo waraabamaa wayii arge. Qaama isiin jaalallee kiyyattu kana viidiyoo isii waraabamaa wayii arge. Isii mucaa kana yaani maallaqa na nyaatettee bootu kana yeroo tokko immoo maal jetti shooddee luqqaatu kana naan jette yeroo namni nama jaalatullee akkana namaan hin jedhu. Viidiyoo kan isheen irra godha maal gochuu warra keenyatti dawwalee waan akkanatti haasa mucattiin durriyoomte gaasti gubbaa oolti jedhaati. Jedhee warra keenyatti na himette viidiyoo matana nyaata bayan achii ammoo deebu shooddeen kuma shan nyaatette ka isiin viidiyoo kana tartartu jira yeroo sammi atti kana argiyan bakka ammallee jaalala keessa wajjin turree waadaa qabnetu kanallee waan qabu maay maan argee yuwan Shooddee biratti ati visii wal jaalattanii jaalala keessa fagaattanii maatii isii baratteet. hin beeku yuwan gaafuma viidiyoo narabsitu argiyan hin beeku yuwan kun adde kiyya du'aan waan mina wajjin Shoodee waaqati laala shoodee waaqatu jira amanaan jiru amma jechu dhugaa waraab balga Koo isiin haa dubbattu mee shooddee carraa isii kenna. Oromoo waan qabatti shoodee tokko muutii qabadhu isiileen haa Shooddee dubbatu. muutii qabadhu. Himi ati ciitii isiin shooddee jalqabarraa waa'ee jaalalaa akkamitti eegaltan akkamitti amma si gane. amma mootummaa irratti akkani nagana beeytan durba kana duroo Laa jalqabarraa himi akkamitti jalqabdan jaalala jalqabarraa himi. Akkamii walitti dhufuu dandeettan. lakki obboon irratti walitti dhufne lafa irratti wal beeyna malee nuuf shooddeen. Okay. Hayyee lafarra ijaazaa si buufate? Yaa. Okay, hayyee. mi'attiin si ka jirtu mi'attiin Dubaay jirti natti asin arki Shoodee daa'imummaadhaan wal beeynaa. Daa'imummaadhaan wajji barannee akkasuma wal beeynaa minaa mijatu jechuudha. Kee takka okay. Biyyatti jechuudha biyyattu ba. Biyyattu akka wal beeynaa jaalallee turree fi garaayaa turree minaa mijatu. an biyyumatti onnuma akkana kanaan beeku an baalagee mana magodha an kanaan beeku biyyatti dara kanan beeku tokko jiko wana qabu hin beeku waan Hin bal'aine see mata biyyatti ati osoo sabii yaasisu. Ijoollee sirkaamee warra sira jirtan jechuun suuraa masarkaa minaaminatti suuraa kana foonoo hin kaa'atu bar shooddee taa'e suuraa kee mara si baasaasan. Shoodee biyyatti ijaazaa buufattee jiru. Ta biyya lamaa dhiistee. Ijaaza jira.
Gara nama dubbina namni dulu. barzaafi moo wal godha Libetani. Minta kulo lah jadi nano surah master kulo nano surah master jiraate jira malah surah master yaa beta achuma tolde beektan jechuudha. surah master Shoodee lajene kamitti wajjin muudii qabattata kanatti anaaf si jaalataa turre maayii kana Amma akkatti shoodee jijjiirtu. amma shoodee dubbii wayii sitti himu shoodee. Amma mucattiin wala ajandaa wanti siin barbaaddeef bakka asi dhabuu hin barbaadne kanaafiyyu ati irraa beeki bakka. laa murtii rangeenne qoya wallaahi murtii rangeenne murtii Mas beta anileme gize takadu badu di chon. ayyee dubbadha Mali betani shodde isin bote imani si kana leje chote le la fambosini ti nama jalate ya haga tokko ni beta. Waan tokko atis osoo jetteni bareeda natti fakkaata akka kiyyatti. bari itti deemaa jirra barnaa fi yaada itti deemaa jirra dura Okay, okay. mucattirraa fitachuu garan itti deemaa jira dubbii sirriitti deemna ila dhaggeeffadhu amma iftu Maamne waan naaf hin jedheefi maamne maa inni beekta waan naaf hin jedheefi. An shoodee yoo shoodeen jechuun yoo shoodeen amma sa'a kanatti waan tokko naan hin jedhin jechuun ina kuloo ina wanni jiraadhuuf illee hin jiru ina laala shoodee qalbii gootaa yoomi ani jechuun lafa irratti na jaalata turteeti maayii kana miidee irratti beekamtee argattee naganuu barbaaddee akkasitti dubartii waliin mircaa waliin wallaalte jechuun yoo ati jechuun na dhiifte jechuun wanni jiraadhuuf takka hin jiru laala. Viidiyoo tana waraabbadhaan gaayis. kun amma ila dhaggeeffadhu ka amma bar waa'ee akkana ta'e akkas ta'aati irra hin jirru hin jaalattaa shoodde Hin jaaladha na jaalatallee hin jaaladha sirriitti jaaladha malee. inni sin jaaladhu siin jedhe ree amma maaliif miidiyaa irra dhufte inni sin jaaladhu siin jedhe moo si bilooke moo sitti hin barbaadu jedhe moo sirra jaalate moo hin fuudhe moo maal Na bilooke illee deebi'ee jennaan mootu na bilooke bootu maraa na bilooke. maaliif bilooyte namicho biyyatti eeguu beekta Geeffad wallahi mina ina dhaggeeffadha amma. Yaani namni tokko nama guddaa jiraata. Yaani dhugama si'a namni tokko. Meetti tana maame si erga. Kale moo helgal dubbifnee lakkoofsa fi na ergitee imoon dubbisi. Kale moo helgadda eda dubbisi. TikTok maan lakkoofsa fi na ergitee kana malleessin jedhee waan jedhee barreessee buutuu mul'isa. koo yaa dubbatee geeffadhu Kina maaltu wannu na godha beekta maaltu bakka ufillee na taasisa beekta yoo kiyyuu baasanii dhugaa dubbatan yaa'anii kaleessa dubbisee osoo dhiiftee guyyama akkanaa kana wal barre gaafuma akkana wal barre jettee ishii jedhaan rakkoon qabu waan hundaa ishiin jedhaan an kiyyiban jaaladhu yoo jaalallee irraa qeebaluu taate waan jiru guutuu wajjin itti himee irraa hin qeebala garuu ammoo udda wal baranne biyya wal baranne asii wal baranne suuraa wajjin ka'ee qaba akkanaa kun ammoo dasran jedhu yoo dhugamatti guyyaa akkanaa wal barre kaleessuma wal barre ati waan anamma imoo isii turaqu edda dhaqe lakkoofsa keenya ergi jedheen irraa fuudhee maqaan balleessin jedheen kadhadhee edda viidiyoo san namni tokko kaasisee suuri dee ufii kiyyaa kaasisee viidiyoo isin maqaan balleessiteen san kaasi rabbi jedhe biyyarraa namni na beeka namni biyya osoo anasitti argi warri biyya dabalee akkana naan jedhanii kaasi jedheen hin kaafte hin awwaalte viidiyoon arabsituu fi kan mallaqa na nyaatti sanillee hin kaafte. Jisireni sagalee waraabadhee jira barbaadde Video waraabdee bar view kuma tokkoof meeqa bahe view kuma 100 meeqa bahe video waraabdee sheerii matana nyaatanii sanillee ofii kiyyaa kaasisee warri biyyaan adda waranii jennaan kun amma yaasin sirba tuffaatti natti dabaltee maqaa matana nyaatanii laan kaasise mi'attii kana imoo isii keessa kaseene na takkalee suura gyaa kasu wannoo godhee dhufe kaleessa ka isiin imoo kiyya dhayti mee maamee hin mul'ata guyyaa ati dubbiftee mul'ata guyyaa ati hayyattee hin mul'ata mee ufuma keetti fuudhi miseejera fidiiti guyyaa qabaa dhaqi miseejera imoo isii keessa gasseen ilaali. Eduma dhaqee barreeffamni walii barreessan guyyaa wajji jira shaangulliitiin walii ergitan guyyaa wajji jirti. yaa Shoodde qo'aa uummata ani wanni hubadheen jira haasawa kee ishii irraa wanni hubadhe sirriitti namni gasti giribraa dubbatu ati bichaan akkatti dubbataan oliin itti jechuun namaallee carraa kenni jedhe. nu dhagaye Ati waan fedhallee jettu jechuun amma mormatti kan dhaggeeffadha warri kun jechuudha. Wanni ani irraa hubadhe mucattii tana silaa wal irraa fagoo jirtani mucaa kana jaalattee jirta amma falli jiru shoodde bira illee dhayitee ijaazaa hin buufattu. Mucattii tana gasti irratti bira taa'i wajjin haasa'e falli jiru kanuma jaalattee maal taate mucattii lafatti mucaa lafa durummaa balleessu mucattii shooddeedha. Mucattii akka jettu durbummaa illee balleessu wanni deemu jiru. Eegaa lafa durummaa balleessu. Mucattii isa jiraachuu. Miidiyaa wal beekan jettee eebbaan maal taatee honeetta. Dubbina waan fitachiisaa dubbina fitachiisaa. Gurbattii shooddeedha mucattii durummaallee balleessetti kan jedhe lafatti balleessu kun suuraa maastamina jedhaa turuu mucattii.
Suntuuta mana keessaa kaatu. Dhageessanii Suntuuta mana keessaa kaatu. Dubbiillee. Suuraa maastar jechuun maal jechuun naa ifan taane iyyuu baran. Mana suuraa. amma fala tokko kaayaa filachiifuu maame maali beeta amma akkatti taa'uun illee beekee. Okey, amma fala na tukaaya na dhageeffadha amma. Falli an kaa'u. Fala na isinitti ma dhageeffadha. Adde anama wirdii ilaalee fi jira amma wirdii ilaalee gabalshooyyaa. Tokkoffaa irratti mucattiin mucaa jaalalumaan irraa qabamte malee wanni jara lamaan jidduu jiru hin jiru. Luka isii eddoollee hin seenne, birri illee irraa hin nyaanne, janaajjanaallee gadi qabee hin janaajjanne, jaalalumatu irraa qabe. Anshoottee jaaladhe yoo isa dhabe of ajjeesaa jette. Hin agartanii jetteemi. Walumaa galatti shooddee jaalatta moo hin jaalattu yoo jaalatte asirratti himiif yoo hin jaalatin ammoo suuta jedhii sossobii keessaa namansiisii jedhaanan. Isin taanii waan hafeen jettan warri asirra jirtanillee. So shoddeen hin dubbatin duraan illee maal laamaaf beeta shoddee bakka namni tokko si jaalatee beekiif atillee bakka beete himmaan isii kunillee yookaan wannaa wayitiin si qabuu danda'a beekte. Kanaafuu beekiif namni akkanaan sobaan hin bo'u nama jaalatu malee jechuudha. Sobaan himimmaan namarraa hin bo'u beete. Kanaafuu akka kiyyatti akkasiin jedhan. Naaf geeffattee? Yaa. Dhugaan jirtu bakka tanu mucattiin eega jaalattee jaaladhee jiraa jettee bu'aa jirti waan taateef maallaqa illee hin nyaanne wanni inni dochee takka na nyaate hin jiru jette immoo hin beeksisaalle maallaqni hin nyaatamne egaa dhugaan jirtu tanu wanni maqaan shooddee illee baduuf hin jiru maallaqni hin nyaatamne hin jiru mucattiin mucaa jaalattee ati shooddee karaa keessaatiin amansiifte ay gubbattuu gastii irratti uyyuu sossobde wajjin haasoftanii wajjin taphattanii biraa fagaatuu baatte mucattii tana akka goote sitti godha. Kanaafuu falli jiru si harkaa mucattii sitti kennine amaanaa. Dumati ajandaan kellee har'a booda shooddeen maallaqa na nyaate maaliif wanni nama barate shooddee ati humna barate waan ta'eef suuta akka isiin hin aarretti yoo jaalattes yoo hin jaalattinis amansiisii keessaan xumurin jedha.